ililliin Fatiyaa waamee qajettee garaa isii guddee baalettee heerumte. Tasliim fuudhuu mirga qaba. Fatiyaanis fuusisuu mirga qabdi. Yaa boolaa onnee na balbalchiniiti ani. Ati haqni ati qabdus wanni ati godhuu dandeessus gaafa dabareen keetii bahar kan kee jabeeffachuu qofa. Fatiyaan tun obboleettii tiyya namaan jaaladhu mana siitiin baatee 4 guutuu taa'u jira. Tasliimillee gartee akka ililliin gartee gabbaatee loltu kana hin lolle. Lafaa ka'eetiin akkanuma yaani naa dhufee piraanki takka irratti dalage. Sanumarraa na qabattee na jalaa hafuu diddee baharumarraa na eeguudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabdee jechuu ililliin. Isiin isaanirraa dhimma hin qabdu. Kan dhimma qabdu sirraa waan ta'eef isaanis arrabsuun barbaachisu, Fatiyaas arrabsuun barbaachisu, Tasliimis arrabsuun barbaachisu jechuudha. Bahar filachuurra eeyimaan filachuu wayya. Maaliifin bahar filadde garaa uummata Oromoo hunda qabbaneessuu fi Fatiyaa garaa qabbaneessuuf. Ancarraan kiyya gaafaan bahararraan dhufee gubatee haa gubatuu. Ija tokkoon isin laaluu qaba. Sihis Tasliimis Fatiyaas jechuudha. Maaliif haqni haqa. Fatiyaadhaan wanni niin jeetu dirqamaan ililliin Fatiyaa wajjin mana tokko keessa haa jiraattuu hajuu tasumaan qabu. Qalbii Fatiyaa hin cabsu jetteetiin hojjetu kan keetiif baay'ee galatoomi. Yoo isaan walii galteedhaan walii gammachuu qabaatanii manni tokko nu gayoo jaan haala osoo. Yoo ati hayyamte fedhinnaa keetirra dhaabbadde. Shakka martuun yuubee barraa mammarii mootiin diinuu dabraa. Shakka martuun yuubee barraa dhangalaasii taphaduun har'aa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hundi keessanuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u lagaa fi gaara qaxxaamuree jechaati. Deebi'ee har'allee maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu har'a waan addaatiin qabadhee isin dhufee waa'ee Fatiyaatii fi Bahar ilillii jira kanarraa jechuudha. Na wajjin turtii gaarii itti aansuudhaan ga'a Bahar obboleessa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa Bahar Sofiyaan jechuudha. Sirrii jirta atis Fatiyaanis sirrii jirtanii maaliif bakka nama balleessas namatti himuun bakka nama toshes namatti himuun namaaf bareeda jechuudha. Maaliif adeemsa keetti sirrii jirta itti kufi xiqqoo jallattee jirta qajeelchi sirreeffadhu jechuun wama jiraati namatti himuunis bareedaadha jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya Bahar sirrii jirta waan Fatiyaan jaalatte fudhachuudhaaf waan Fatiyaan jaalala fedhii Fatiyaadhaa guutuudhaan qalbii Fatiyaa hin cabsu jetteetiin hojjetu kan keetiif baay'ee galatoomi. Kanatti aansuudhaan Fatiyaa atii fi Bahar wal taatanii akkanatti gaafa waliin mari'attan baay'ee isinirraa gammanna baay'ee dasnuun jedha jechuudha. Isiniin kun akkanatti gartee wajjin gatteessanii sirreeffattanii akkanatti gartee mariidhaan walii galtanii kanatti as baatanii nu haasoftan baay'ee isinirraa gammanna dasnuun jedha nutti tola. Kanaafuu obboleessa kiyya Bahar yookaan fuudhii kan jettu taate ni fuudha. Garuu ilillii wajjin ofii walii godhaa dhiifama walii godhaadhaa jetteen sirriidha. Nama tokko gartee nama waltite tokko guyyaa 3 caalaa waliin ooduun hin barbaachisu akka ilma musliimaatti. Kan as deemu dhugama akka isin baantan Shaabaana keessa jirra. Kan as deemaa jiru Ramadaana ilmaan musliimaa taanee agartee namni tokko bultii 3 caalaa waliin ooduu hin barbaachisu. Haaluma masaanuu kanatu xiqqoo jajjabaadha maleedha. Ammoo agartee haala amma jirtu kanaan sirrii jirta itti kufii walitti araarsi sirreessi jechuudha. Maaliif ilillii wayyaanee taate garuu wayyaanee fuunuma araaramne isinis obboleetti teenya jibbuus hin barbaachisu balaaleffachuus hin barbaachisu lolachuu fi gorfachuutu nurra jiraata isinirras jiraata jechuudha. Maaliif rabbi si haa qajeessu ishii tanallee jechuudha. Loladhaatii gorfadhaa yoo kan diddu taate bakkuma jirtutti ati jiraachise jechuudha. Maaliif isaanirraa dhimma hin qabdu kan dhimma qabdu sirraa waan ta'eef isaanis arrabsuun barbaachisu Fatiyaas arrabsuun barbaachisu Tasliimis arrabsuun barbaachisu jechuudha. Keessaahu Tasliimirra duuluun ililliin duulaa jirtu kun ilillii Tasliimirratti wanni ati duulaa jirtu kun baay'ee sirraan barbaachisu. Maaliif inni kun ilma dhiiraati abbaa fedhe fuudhuu abbaa fedhe dhiisuu isaatu murteeffata malee ati humna itti dhorkitu tokko hin qabdu jechuudha. Maaliif ati kasi fakkaata haqni ati qabdu gaafa kamii gaafa carraa keetii gaafa taraa keetii gaafa dabaree keetiidha jabeeffattee dabaree keetii fayyadamuu qofa. Bahar gaafa gartee taraas bira dhufu gaafa faraqaas bira dhufu jabeeffachuu qofa. Kana caale
wanni ati gootu tokkos hin jiru. Kanaafuu mataa ofii nyaatini, mataas nama nyaatini, namas hin arrabsini. Maqaa badaa ofirratti gartee ofirratti baaste kana ofirraa xiqqeessi. Siigalee kanaafuu gartee akkanatti akka namni agartee daranuu si jibbu hin godhin. Of sirreeffadhu, of gorsi, of loli. Akkuma agartee Fatihaa aarsitee garaa gubdee garaa nu gubdee hunda keenyaa garaa nu gubdee asiin nu geesse amma immoo agartee bilaashuma agartee akkanumatti hin iyyin sooshaal miidiyaa irra gabbaate. Maaliif tasliim fuudhuu mirga qaba. Fatihaanis fuusisuu mirga qabdi. Kanaafuu ati wanni ati gootu hin jirtu. Ati haqni ati qabdus wanni ati godhuu dandeessus gaafa dabareen keetii bahar kan kee jabeeffachuu qofa. Inninis akka jaartiitti isaanii wajjin garaagarummaa ilaaluun qabu. Inni kan hojiin isaatiidha. Garaagarummaa jiraates ilaaluun qabu. Ija tokko isin ilaaluu qaba. Sihis tasliimis Fatihaas jechuudha. Maaliif haqni haqa. Agartee yoo dhibbaa sadi qabaate tokko isinii kennuudha. Walqixa jechuudha. Siigalee bultii jechuun walqixaa kullitti sirriitti walqixxeetti isin bushuudha. Isarraa kan laalamu. Ati immoo isaanirraa dhimma hin qabdu. Kan dhimma irraa qabdu bahari immoo gaafa dabaree keetii qofa jabeeffachuu qofa si ilaallata jechuudha. Kanaafuu Fatihaan karaa koomentiitiinis karaa viidiyootiinis dhiifama sii gooteerti dhiifama godhiifatillee kattiyaanu tasliimiifillee gartee ati fi tasliimillee walloluu hin barbaachisu. Ramadaana as deemu kana agartee walii araaramtanii afoona lillaa waliin jettanii agartee akkasitti bira dhaabbattee gaggeessuu qabda malee waan godhame godhuu qabda malee iyyitee loltee arrabsitee wanni ati fiddu hin jiru mataa of hin nyaatinii siin jedha dhaamsa kun obboleettii tiyya ililliidhaaf jechuudha. Ililliitu. Kanaafuu itti aansuudhaan bahar atillee waannaa teenya takkittii teenya kumaadhaa Fatihaa qofa nu jabeesse haadha Hamzaadha. Haadha Hamzaa jechuun haadha hundaati. Haadha uummata Oromoo hundaati. Maaliif maasha Allah jennee jirra wallaahi Fatihaarraa. Laali haga quuftu fuudhisiin jettee akkanatti gartee 11 20 30 haga gartee nagaa ofii jettu fuudhi. Rabbi si mi'eesse maal goota? Rabbi si laaffise Fatihaas. Kanaafuu intala akkana nuuraa tan agartee ta akkana kabajaa sii qabdu tan akkanatti agartee fedhii kan keessan sii guutu tan ilma jiraadhu waan barbaadde godhadhu kasin jettu tan tun barra tun jaartii miti tun haadha malee haadha. Mallattoo haadhaa qabdi jechuudha. Haadhatu waan ilmi kiyya waan fedhe haa godhatu jettee garaa nama laafti malee jaartii miti. Jaartii keessaa'uu dhimma gartee gara masaaraa kanatti abbaa fedhe nama laafu kan akka Fatihaa nama hin jirre. Fakkeenyi akka Fatihaadhaa nama hin jirre. Dhugaa walii himna. Kanaafuu jabeeffadhu yaa bahar jabeeffadhu wal jabeeffadha hunda keessanuu warroota maqaan kee qabaniin agartee maqaan keetiin jaartii siif ta'an hundaa'uu agartee ija tokkoon laaliitii. Akkasitti agartee walitti toshuu yaaluun kan kee baay'ee barbaachisaa. Ilma dhiiraati ilmi dhiiraa akkanatti nama horachuun akkanatti nama agartee karaa sirriirra deemuun akkana beeksisa jechuudha. Maaliif fakkeenya nu ta'e nuufillee fakkeenya nu ta'e sirrii bushii sirriitti agarsiisi karaatti agarsiisi fakkeenya nu ta'e Fatihaan dubartii fakkeenya taateerti atis immoo warra dhiiraatiif fakkeenya nuuf ta'e jechuudha. Akkas fakkeenya nuuf ta'e warra dhiiraati atillee sirratti ilaalanna bahar. Kanaafuu atillee fakkeenya nuuf ta'e jechuudha. Akkasii warra dhiiraatiif ati fakkeenya taate Fatihaa warra dhalaatiillee fakkeenya taatee jirti wal jabeeffadhaa. Akkasii gaa tasliimillee gartee akka ililliin agartee gabbaatee loltu kana hin lolle maasha Allah jennaan isiinillee xabiyaa Fatihaa kaafatte akkas ilaale namni goromsi harree wajjin ol dhuufuu baree oola jedhan akkasitti xabiyaa Fatihaa bartee xabiyaa Fatihaatiin as dhuftee jennaan maasha Allah isiinillee kan akkuma Fatihaa taate jechuudha. Gaafsan tolaa fi tolaa wal miidhu. Gaarii fi gaarii wal miidhu. Badaa fi tolaatu wal miidha malee yookaan badaa fi badaa wal miidha malee. Kanaafuu tasliimillee hin arrabsine ililli ati tasliimirra gattaa'e. Tasliim sirrii jirta. Ati jaalala bahar gaafatte qofa wanni ati goote malee waan biraa wanni goote hin jirtu. Atillee maasha Allah sirraa jennee jirra. Jajjabaadhu rabbiin agartee fuuldura keessan haa toshu walis na hami'eessu. Yoo Ramadaana asii fixattanis fixattanii akkuma bahar baanu yoo Ramadaana asitti fixachuu baattan Ramadaanuma achitti fixattan rakkoo tokko hin qabu abdiidhaan akkasitti walii galtanii waadaa walii galtanii baharis Fatihaa wajjin akkasii gattaa'ee waadaa walii galuun seettis walii bilbiltanii akkasii waadaa walii galuun keessan baay'ee nu gammachiisa baay'ee isin gammannee jirra akkasii madaa Fatihaan teenya agarte
ililliinis nu arguunis bareeda jechuudha. Maaliif namni agartee madaa namaan agarree arguu qaba. Kanaafuu mi'aa isaatis hadhaa isaatis akkamitti beektire arguu qabdi. Likkiidha. Sirrii jirta Fatiyaa. Sirrii jirta. Ammoo dhiifama gochuufis sirrii jirta. Waa hundaanuu sirrii jirta. Rabbiin agartee si wajjin haa ta'u. Hundi keessanuu sirrii jirtanii baaris sirrii jira. Jajjabaadhaa. Oolaa bulaa. Nagahaan nuuf turaa. Galatoomaa isin jenna. Nagaa walitti deebinutti nagahaan nu turaa. Yoo agartee haga ramadaanaa asitti xumurattanis isin wajjin jirra. Yoommoo agartee ramadaanaa achi xumurattanis rabbi achi nu haa ga'u. Rabbiin nama ramadaanaa nagaa soommatee bakkaan gahee rabbiin irraa qeebalee nagaan agartee wajjiniin gammadu rabbi nu haa godhu. Afoona lillaa asumaanillee agartee ramadaanas deemu kana afoona lillaa walii jedhaa. Afoona lillaa walii jedhaa. Rabbiin agartee nama agartee soomee milkii irraa argatu rabbi nu haa godhu. Nama agartee galata rabbii gashuu rabbiin nu haa taasisu. Warri bara darbeen wajjin jiru barana wajjin hin jirre hedduutu jira waan ta'eef kanaafuu rabbi warra bara baraan marmaaru rabbi nu haa godhu. Warra bara dhufu sa'a kana gahu rabbi nu haa godhu. Hundi keessanuu rabbi wajjin ooshee isin haa bushu. Nu hundaa'u rabbiin ooshee wajjin nu haa bushu. Galatoomaa isin jenna. Hundi keessanuu Baharii fi Fatiyaa Tasliim Ilillii. Ani hunda keessanuu addaan isin hin baasu. Ilillii immoo kanama tokkotti agartee akkanan tahiniiti obboleettii of sirreessii. Kanuma wanni an jechuun ni barbaadu. Galatoomaa. Asalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Agartee